Waldaan misooma Oromiyaa damee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo konfiraansii waggaa bakka hundeessaa fi walitti qabaan boordii waldichaa obbo Abbaadulaa Gammadaa fi miseensonni waldichaa argamanitti gaggeeffateera. Qindeessaan waldaa misooma Oromiyaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo obbo Mulgeetaa Gulummaa haasaa baniinsaa taasisaniin kutaan magaalaa isaanii waldaa misooma Oromiyaa tumsuuf hojiilee hedduu akka hojjete eeruun bara kana qofaa kutaa magaalaa isaaniitti miseensota 24,000 ol akka horatan eeran. Waldaan misooma damee kutaa magaalaa keenyaas gahee mataa isaa bahuuf sochii hunda galeessa taasisuu irratti kan argamu yoo ta'u hojiilee hojjetaman hunda kaasuun barbaachisaa ta'uu baatus bara kana qofa miseensota 24,800 horachuudhaan miseensonni kunniin dirqama miseensummaa isaanii Oromiyaa misoomsuuf Itoophiyaa utubuu keessatti gahee baataniin cinaatti nageenyaaf tasgabbii magaalaa keenyaatiif gahee bakka hin bu'amne taphachaa jiru. Walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaadulaan waldaan misooma Oromiyaa kan sabootaaf sablammoota hundaa waan ta'eef Oromiyaa bira darbee guutummaa Itoophiyaa keessatti hojii misoomaa kan hojjetu ta'uu dubbatan. Waldaan misooma Oromiyaa tan Oromiyaati. Tas sabootaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan hundaati. Oromiyaa keessatti duwwaan dhaabbatu tan Itoophiyaati. Kana waan ta'eefis hojii nagaa ammaatti hojjechaatii ture. Bakka mootummaan hin geenye bakka xiyyeeffannaa addaa barbaadu ummata walitti qabuudhaan ummata ijaaruudhaan gargaarsa ummataatiin gahee guddaa tan taphate waldaa guddaadha. Waldaan kun akka jiraatu tan godhe isini ummata Oromooti. Ummata Oromiyaa keessa jiraatu deeggartoota. Kanaaf yeroo hundaa waa'ee waldaa misooma Oromiyaa yoo yaannu ummata keenya galateeffannaa isin galateeffannaa galatoomaas ni jechuun barbaada. Miseensotni waldichaas waldichaan hojiin misoomaa hedduun kan hojjetaman ta'uu eeruun keessattuu gama manneen barnootaa babal'isuun hojiin hojjetaman baay'ee gaarii ta'uu eeran. Waldaan misooma Oromiyaa kanaan dura akka Finfinneettis jennaa jammaramu akka Kolfee Qaraaniyoottis hojjaa dansaa wanda nama dhibu hojjeteera. Isarrattis akka keenyattis akka Kolfee Qaraaniyoottis akka dubartootaattis waldaan jennuma jammaramu jammarree waggaa kana harii dubartoonni walitti gurmoofne waadan hojjennee. Waldaan misooma Oromiyaa waa baay'ee dalagee fakkiidhaa fi naannoo kanatti mana barnootaa afaan Oromootiin akka baratamuu fi gaheen inni taphate gahee guddaadha. Gara fuulduraattis waldichi kana caalmaa hojii bu'aa qabu akka hojjetuuf kan deeggaran ta'uu miseensonni kunneen dubbatan. Sabaaf sablammiin kamuyyuu waldaa kana wajjin akka dhaabbatan dhaamsas dabarsaa qaras dhaabbataa jiranii waan beeknuu fi hundinuu harka wal qabatee Amaaran jedhu Tigraayin jedhu Dabuubin jedhu kunariinu harkasaa diriirsee idduma jirutti waldaa kana gargaaree wajjiniin hojjetee gara fuuldurattis ammoomni keenya jiruun humna keenyanis waan qabnuunis gargaaree misooma Oromiyaa kana fuulduratti akka deemu gochuu qophiidha nuti. Akka Itoophiyaa keenya qulqulleessinu akka guddifnu hin jedha. Marrattis obbo Abbaadulaa Gammadaan hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru miseensonni kunneen deeggaruu akka qaban dhaaman. Misooma magaalaa kana keessatti jalqabame deeggarree waliin dhaabbannee cimsuu qaba. Magaalaa kana keessatti magaalli kun magaalaa bareedduu magaalaa Afrikaadhaaf moodeela gaarii taatu akka taatu gahee guddaadhaan mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee bal'inaan hojjechaa jira. Kana deeggarree waliin dhaabbannee hojjechuu qabna. Fuunee deemuu qabna. Kunas duwwaatti hin dhaabbatu Itoophiyaa guutuu waliin gahaa waan ta'eef. Magaalota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa waliin gahaa waan ta'eef. Kanaaf wanni amma hojjetamu kun har'aa fi miti dhalootaaf waan ta'eef. Dhalootaaf wanna ta'e kan ammoo waliin dhaabbannee hojjennee bakka hin ga'uun nurra jiraata. Waldaan keenyas miseensi waldaa keenyatis akkuma waldaa misooma Oromiyaa cimsuudhaaf sosocho'e misooma kanas cimsuudhaaf sosocho'uu qabdu ergaa jedhuun dabarsuu barbaada.